Tole nagaa caalu nagaa waaqayyo abbaa biraate qixa gola mana safara gola gulantaa jirtan hundumatti dachaadhaan daddabalee siniif hawaayatu jaallatamoodhaa fi kabajamoo obboloota koo hafuura hawwituu bijalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyo siniif hawaayatu akkam jirtu akkam turtanii akkamiin eegamtanii yeroo isaatti kana geessanii baay'ee si yaadeeraa Kino deebii dhufeera immoo isiniin jechuu jaalladhaa akkam isin nagaa keessan miti jiruun jireenya hojiin qilleessi maal simbira fakkaata deddeebiin haala hundumaa keessatti hin jajjabaattu miti egaa akka jajjabaattanis immoo abdiin qaba gooftaa koo biraati baga nagaanaaf taatanii baga eegamtanii baga gargaaramtanii isiniin jechuun jaalladhaa egaa guyyaa har'aas immoo akkuma baramee akkuma yeroo hundumaa deddeebinee sagalee waaqayyoo walii wajjin qoodachaa turre guyyaa har'aas immoo sagalee waaqayyoo isa jiraataa isa amanamaa isa qulqulluu kana walii wajjin hin qoodanna walii wajjin hin baranna barsiisan keenya hafuura qulqulluudha geggeessan keenya hafuura qulqulluudha macaafa qulqulluu sagalee isa jireenyaati jechuudha egaa hafuurri qulqulluun immoo hiikee nu barsiisaa dubbii isaa isa jiraataa nutti dubbata abdii qabna kanaaf mee sagalee waaqayyo walii wajjin inni ilaalla YouTube kofaara warri taatanii subscribe gochuudhaan maatii gonaaf taadha sagalee waaqayyo walii wajjin inni hirmaanna isiniin jechuun jaalladha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u toleegaa sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbifanneetu waan waaqayyo nutti dubbatu walii wajjin inni dhaggeeffanna akkana jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 6 irraa kaasee nan dubbisa akkana jedha Yesuus itti fufee eenyu illee warra xixinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisuu irra dhagaan daakuu guddaan morma isaatti hidhamee tuujuba galaanaa keessatti liqimfamuu isaaf wayya ture gufannaan waan dhufuuf biyya lafaatiif wayyo gufannaan dhufuu irra jira'oo garuu nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaaf wayyoo jedha nama gufachiisurraa of eeggadhu mata duree jedhu nama gufachiisurraa maal godhi of eeggadhu egaa karaa baay'ee nama gufachiisuu dandeenya karaa baay'ee namoonni karaa keenya gufachuu danda'u waaqayyo nu gargaaru isaan gafa lammata immoo ofii keenyaati namoota kan gufachiisnetti of eeggachuu fi deddeebi'uun nurra jiraataa jechuudha egaa itti dabaleen dubbisa lakkoofsa 8 irra kan jiru harki kee yookiis miilli kee yoo si gufachiise ofirraa murii gati lama yookiis miila lama yookiis harka lama qabaattee ibidda bara baraatti darbatamuu kee manna bu'aa dhagna keetii hir'uu ta'ee yookiin hokkolaa taatee jireenyatti galuu siif wayya ijji kee yoo si gufachiise of keessaa baasii gati ija lachuu qabaattee qalallee ibiddaatti darbatamuu kee manna ija tokko qabaattee jireenyatti galuu siif wayyaa jedhee jedha Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha maqaa waaqayyo isa jiraataa haa eebbifamu haa kabajamu maal jedha sagalee waaqayyoo harki kee yoo si gufachiisa ta'e yookiis immoo cubbuu si hojjisiisa yoo ta'e ofirraa murii jedha egaa harka keenya kana harka mirgaa kana ofirraa murii gati erga sagalee waaqayyoo nuun jedhe harka kana yeroo ofirraa murtii nan dhukkubu jechuu dandeessu harka kana akkam godheeni harka kooti silaa akkam godheen ofirraa muraa yaada jedhu kaasuu dandeenya nutti dhagahamuu danda'a jechuudha egaa dhoksaan dubbii waaqayyoo maal of keessaa qaba harka jechuun kan ittiin sochoonu kan ittiin waa hojjennu kan ittiin waa fuunu kan ittiin waa deebisnu kan ittiin waa balleessinu garuu innumti ittiin sochoonu suni cubbuu nu hojjisiisa obboleessa keenya nu gufachiisa yoo ta'e ofirraa kunnee gatuu qabna egaa harka keenya isa foonii isa baannee deemnu hirree kan ofirraa kunna miti wanta akka harka keenyatti ittiin sochoonu wanta akka harka keenyatti itti fayyadamnu wantoota sana maal gochuu qabna
ofirraatii fageessuu qabna, irraatii baqachuu qabna. Waan ofii keenyaatti fayyadamne, waan ofii keenyaatti hin sochoone, waan ofii keenya nuuf ta'e, waan ofii keenyaatti hin jiraanne, obboleessa keenya immoo ittiin gufachiisu. Obboleessi keenya immoo ittiin kufu. Obboleessi keenya immoo ittiin dogoggoru sana maal gochuu qabna? Dhiisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko ani natti bareedee, natti tolee, uffanni gabaabaas haa ta'u, maalis haa ta'u, natti tolee, baay'ee natti tolee uffadhe yoo ta'e, tokkoffaa narraa miidhagaa, lammaffaa qullaa koo ittiin uffadha wayyaa yoo ta'e, garuu immoo obboleessi koo ilaalee ittiin gufata taanani raawwadhee uffata sana dhiisuun qaba. Akkasuma nyaata immoo yeroo nyaannu nyaanni nama ni gufachiisu. Waan ani nyaadhu sana namni ana bira taa'u suni ilaalee ittiin gufata yoo ta'e, raawwadhee nyaata sana dhiisuun qaba. Malee kallattiidhumaan dhanna koo yookiis ija koo of keessaa fuudha miti. Harka koo ofirraa mura, miila koo ofirraa kutaa miti. Wangeela Roomee boqonnaa ergaa Roomee boqonnaa 14 irratti 14 irraa kaasee hanga 18tti maal jedha? Nan dubbisamee maqaa Yesuusiin akkana jedha. Ani karaa fagoo Yesuus wanti tokko illee ofii isaatii xuraa'aa akka hin ta'in beekeera, fudheeras jedhe. Yoo amane garuu isaaf xuraa'aa hin ta'a. Isa hin amanneef jechuudha. Ifumarra deebi'een dubbisa. Ani karaa Gooftaa Yesuus wanti tokko illee ofii isaatii xuraa'aa akka hin taane beekeera, fudhadheeras. Namni tokko wanti kun xuraadha jedhee yoo amane garuu isaaf xuraa'aa hin ta'a. Nyaanni ati nyaattu yaada obboleessa keetii yoo miidhe ati jaalalatti qabamtee jiraatta miti. Nyaata ofii keetiif nyaattuun nama Kiristoos du'eef gara badiisatti hin geessin. Kanaanis wanta gaarii Waaqayyo biraa argattan hin arrabsiisinaa. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa, nagaa fi gammachuu warra hafuura qulqulluu biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataaf dhugaatii miti jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Kutaa kanarratti Phaawulosii akkana jedha. Nyaata tokko ani xuraa'aa miti, nyaatichi qulqullaa'aadha jedhee fudhadhee amaneeras yoo nan ta'e, beekeras yoo nan ta'e, namni inni kan biraa garuu dhufee nyaanni kun qulqullaa'aa miti, nyaanni kun xuraa'aadha yoo jedhee yoo amane isaaf nyaanni kun xuraa'aadha jedha. Kanaafi ani maal gochuun qaba? Nyaata kana dhiisuun qaba. Maaliif? Sababii obboleessa isaatiif jechuudha. Sababii nama tokkootiif jettanii, nyaataaf jettanii nama Kiristoos isaaf du'e hin gufachiisinaadha. Nama Kiristoos du'eef gara badiisatti hin geessinaa jedha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaafi yeroo tokko nyaanni keenyallee nama gufachiisuu danda'a. Yeroo tokko uffannaan keenyallee nama gufachiisuu danda'a. Yeroo tokko haasaan keenyallee nama gufachiisuu danda'a. Yeroo tokko gammaduun keenyallee nama gufachiisuu danda'a jechuudha. Egaa kana keessatti maal gochuu qabna? Hafuuraan geggeeffamne waan obboleessa keenya miidhu, waan obboleettii keenya gufachiisu tokkorraati fagaachuu qabna, dhiisuu qabna, balaaleffachuu qabna jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa maal jedhaa? Kanaanis wanta gaarii Waaqayyo biraa argattan hin arrabsiisinaa. Wanta gaarii Waaqayyo biraa argattan hin arrabsiisinaa. Egaa nuti ayyaana Waaqayyo biraa arganneerra, kennaa garaagaraa Waaqayyo biraa arganneerra, araara Waaqayyo biraa arganneerra, fayyina Waaqayyo biraa argannee, qajeelummaa Waaqayyo biraa arganneerra jechuudha. Waan baay'ee Waaqayyo biraatti arganne. Sababii nyaatatiif garuu, sababii obboleessa keenya, obboleettii keenya gufachiisuuf garuu Waaqayyoon immoo deebisnee arrabsiisuu
hin qabnu jechuudha. Kanaaf waaqayyootiin hin arrabsiisinaa jedha sagalee waaqayyo. Mootummaa waaqayyo mootummaa qajeelinaati, mootummaa nagaati, mootummaa qulqulluudha. Kanaaf inni hafuura qulqulluu biraatii kenname. Nyaata fi mootummaan kun mootummaa nyaataaf dhugaatii miti jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf mootummaa waaqayyoo mootummaa qajeelinaa, mootummaa bara baraan mootummaa jireenyaa waan ta'eef, mootummaa nagaa waan ta'eef, mootummaa nyaataaf dhugaatii miti. Nyaanni waaqayyoo wanta gaddisiisu hin qabu. Yoo nuti nyaanne wanta waaqayyoo nutti gaddu hin qabu. Garuu nyaachuu keenyan immoo obboleessi keenya hin gufata yoo ta'e, nyaachuu keenyan immoo obboleessi keenya hin gadda yoo ta'e, karaa isa jireenyaa sanarraa gara badiisatti waan kaatuuf maal gochuu qabna? Nyaaticha dhiisuu qabna. Kanaaf obboleessa kee gufachiisuu irraatii cimsee of eeggadhu. Namni isaan kanatti qabamee Kiristoosiif hojjetu waaqayyoon in gammachiisa. Namoota birattis in fudhatamaa jedha. Namni kana godhu, namni waan obboleessi isaa jibburraa fagaatu, namni nama hin gufachiisu irraa cimsee of eeggatu maaliin godha? Waaqayyoo in gammachiisa. Kiristoosiif kan hojjetu jechuudha. Waaqayyoon in gammachiisa. Namoota duratti immoo fudhatama argata jechuudha. Maaliif Phaawulos akkana jedha. Iddoon deemu hundumatti saba hunduma sana fakkaadheeraadha. Yihudii biratti Yihuudota keessaa nama tokko gufachuuf jedhee Yihuudota fakkaadheeraadha. Warra dhanna hin qabatin biratti isaan fakkaadhee isaan gara jireenyatti akka dhufanii fi ani akka nama dhanna hin qabatinii ta'eeraadha. Warra dhanna qabatan biratti immoo ani isaan buufachuudhaaf, isaan gara Kiristoositti harkisuudhaaf, isaan gara jireenya bara baraatti fiduudhaaf warra dhanna qabatan fakkaadheeraa jedha. Ani Giriikota biratti Giriikii fakkaadhe, Yihuudota biratti Yihuudota fakkaadhee argameeraa jedha. Maal gochuudhaaf? Dhaloota gara Kiristoositti harkisuudhaaf, nama gara Kiristoositti fiduudhaaf jechuudha. Ergaan isaa maqaa gadhee akkan godhanneef jechuudha. Maaliif namoota sana fakkaate? Namoonni suni dubbii hojii gaarii namni waaqayyo suni hojjeteen akka Kiristoositti amananiif. Yeroo baay'ee lallaba keenyanii faarfannaa keenya namoonni baay'een booji'amanii gara Kiristoos kanatti dhufuu jechuudha. Garuu immoo sana hundumaa keessaati jireenyi keenya murteessadha. Akkaataan deddeebii keenya murteessadha. Jireenyi keenya addumatti nama Kiristoositti namanne tokkoo fi murteessadha. Maaliif jireenya keenya ilaalee Kiristoos irraa baqachuu danda'a. Kiristoos maaliif jennaani dhugaan isaa galee hin jiru. Dhugaa hubatee hin jiru jechuudha. Garuu gaafa dhugaa hubatee namni dhugaa beeku tokko Kiristoositti maaliif akka amane jireenya bara bara argachuu fi dhiifamuu cubbuu argachuu duwwaadhaaf Kiristoos duukaa bu'e namni tokko yoo ta'e dogoggora paastariin hojjetu, dogoggora tajaajilaan hojjetu, dogoggora faarfataan hojjetu inni ilaalu jechuudha. Maaliif jennaani guutummaatti isaaf galeera, dhugaa hubateera, jireenyi maal akka ta'e, maaliif akka Kiristoos duukaa bu'e, maaliif akka Kiristoositti amane waan beekuuf hin dogoggoruu jechuudha. Hundeen isaa dubbii waaqayyoo irra dhaabbateera, hundeen isaa jabaateera waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo namni reefu gara Kiristoos dhufu tokko, namni hundee isaa hin jabeeffanne tokko, inni hundee isaa jabeeffate, inni tajaajilu, inni dhugaa dubbichaa beeku gaafa nama isa waan hin taane hojjetu jechuudha. Inni sun immoo inni haaraa reefu gara Kiristoositti dhufu sun lubbuu haaraan ganaa inni hin jabaanne sun gaafa dhufu immoo hin gufataa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Obboleessa keenya, obboleettii keenya akka hin gufachiisnetti deddeebi'uu qabna. Kiristoos dhala namaa argachuudhaaf jedheetu, nuun bu'aa buufachuuf jedheetu ulfina isaa waaqa irratti dhiise akka hin taane ta'e. Inni ulfina isaa guutuu otoo teessoo isaarra taa'ee achuma taa'ee waan barbaade hojjechuu danda'a. Garuu jaalala nuuf qabu nutti agarsiisuu fi barbaacha keenya sababii dhufee fi jaalala amma kana hin jedhamne sana waan nu booji'ameef maal gochuu nu buufachuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Nuuf jedhee durbarraa dhalate, nuuf jedhee du'ee du'a moo'ee ka'e fannifamee gidiraa hundumaa baatee nuuf jedhee immoo waan hundumaa danda'e ulfina isaa dhiise. Maaliif kun hundumtiyyuu Kiristoos waan
dhala namaa buufachuudhaaf ka'e barbaaduuf jechuudha. Kanaaf nuunis nama buufachuutii qabna malee ofii keenyatti hir'isnee nama buufachuu qabna malee ofii keenyaa guuttannee dhaloota warra Kiristoositti amanan nama Kiristoos du'eef sana gara badiisatti erguu gara badiisatti deebisuutii hin qabnu jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenyaa fi uffannaa yoo ta'e nuti uffataa nuti itti fayyadamaa nurraa bareedaa nuti tolaa jechuudha. Garuu immoo obboleessi keenya hin gufataan yoo ta'e bu'aa keenya sana hir'isnee maal gochuu qabna? Obboleessa sana buufachuu qabna, obboleetti sana buufachuu qabna jechuudha. Waaqayyo bara baraan gooftaadha. Kanaaf harki kee mirgaa yoo si gufachiisa ta'e ofirraa kutii gatii kan jedhu sagalee Waaqayyo faayidaa nu fayyada wantoota nu fayyada wantoota kan keenya jennee abdannu wantoota nu gargaaran jennee amannu gaafa nama kana biraa immoo hin gufachiisa ta'e maal gochuutii qabna? Isa nu fayyadu sana ganne dhaloota buufachuutii qabna jechuudha. Inni kun immoo gaafa yaadni foonii nu keessaa du'e. Namummaa isa moofaa namummaa isa foonii sana gaafa du'e namummaan hafuuraa immoo gaafa bakka bu'u nama kanan biraatiif du'uunee buufachuu dandeenya jechuudha. Kiristoos Yesuus inni kan inni dhala namaa kana hundumayyuu buufate ofiisaa jaallateetti of kenne warra du'aa warra isa fannisa warra isa ajjeesanitti malee humnaan dhaqanii ajjeesanii miti. Humnaan irratti ka'anii hin ajjeesne. Kana hubadhaa. Maal godhere ofiisaa jaallateetti of kenne ofiisaa jaallatee dabarsee of kenne waan ta'eef in du'ee du'aa moo'ee ka'e gaafa du'e immoo nuun immoo bu'aasaa nu argate nu buufate jechuudha. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis keessa hin jira. Ijji qamadii tokko lafa bu'ee yoo lafa keessatti hin duune sanyiin isaa baay'achuu hin danda'u. Kanaaf Kiristoosis maal godhe ulfina isaa dhiisee waan isa fayyadu waan isa kan kooti jedhu sana gatee dhufe nuun bu'aa nu buufate jechuudha. Nuuf du'ee sanyii isaa nuun baay'ifate jechuudha. Nuyi sanyii Kiristoos. Lammaffaa Phexros boqonnaa 9 lakkoofsa 2 kaasee natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe maal jedha? Isinii luba mana qulqullummaa sanyii waaqarraatii jedha. Warri Yesuus Kiristoositti amananii sanyii waaqarraati luba mana qulqullummaati jechuudha. Kanaaf nuunis yoo duune duwwaa dhaloota buufachuu dandeenya. Yoo duune yoo namummaan keenya inni moofan inni baduu qabu sun yoo bade namummaan hafuuraa immoo bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf dhaloota karaarraa kaachisuu dhaloota gufachiisuu irraatii of eeggachuu qabna. Cimsinee of eeggachuu qabna. Waan nu fayyadan ofitti hir'isnee wantoota nu fayyadanii hir'isnee maal gochuu qabna? Nama kanan biraa buufachuu qabna jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf nama gufachiisuu irraa baay'isnee of eeggachuu qabna. Fakkeenyaaf namni nama gufachiisu immoo maal ta'a? Bu'aan nama gufachiisu immoo qilalleetti dhakaan daaku guddaan morma isaatti hidhamee qilallee keessa haa buufamu jedha. Gooftaa Yesuus jechuudha. Maaliif namni inni xixiqqoonni Yesuusitti amanan sun gufachuuti manna inni gufachiisu suni isaaf wayyoo jedha. Yesuus isaaf wayyoo nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaafi wayyoo jedha. Isaaf dhumate wayyoo isaaf. Kanaaf dhagaan daaku morma isaatti hidhamee dhiifama sagalee na jalaa galuufi kanaaf nama kan biraa buufachuudhaaf maal gochuu qabnaa? Du'uu qabnaa jechuudha. Sanyiin keenya yoo namummaan keenya keessaa kun hin du'e hafuura keenyatu immoo bu'aa buufataa jechuudha. Kanaaf namummaa isa foonii sana ajjeesne namummaa isa hafuuraa sana keessa gaafa jiraannu gaafa deddeebinu nama kanan biraa qaama kanan biraa buufannaa bu'aa argannaa jechuudha. Kanaaf nama gufachiisu irraatii of eeggadhu. Nama gufachiisu irraa cimsiti of eeggadhu. Maaliif foon keetti hir'istee faayidaa isa kanan biraa kan kee kan siif ta'u kan jireenya keef ta'u san hir'istee maal gochuutii qabda? Dhaloota kanan biraa bakka buufachuu qabda jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf qaamni keenya ijji keenya ilaalee obboleessa keenya gufachiisa nuunis nu gufachiisa yoo ta'e maal gochuutii qabna? Of keessaa baasnee gatuu qabna. Yaada ija keenya keessa taa'ee egaa qaamoleen miiraa kun hunduma isaanii kan hoggaanu sammuudha.
yaada sammuu keenya keessa taa'ee ija keenya keessa ilaalee dhaloota kan biraa gufachiisu yookiis nuunis gufachiisu maal gochuu qabna? Of keessaa baasuu qabna. Yaadicha of keessaa baasuu qabna. Isa gara cubbutti, isa gara du'aatti nu geessu sana of keessaa baasnee gatuutii qabna jechuudha. Akkasuma ija lama qabaannee mootummaa waaqayyoo dhabuurra ija tokko fakkeenyaaf waan faayidaa isa lafarraa isa foonii sana dhabnee isa waaqarraa sana argachuutu irra bu'aa qabaa jechuudha gama tokkoon. Galanni waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf iji keenya cubbuun hojjisiisa yoo ta'e ija keenya sana of keessaa baasnee ija tokko isa cubbuun hojjisiisu sana qaama cubbuun hojjisiisu sana of keessaa baasnee gatuu qabna jechuudha. Maaliif mootummaa waaqayyootti galuudhaaf jechuudha. namni ibidda bara baraatti gadi darbatamu qillillee bara baraa sanatti namni gadi darbatu ibidda bara baraatti jechuudha malee jannata hin argatu jechuudha. Kanaaf namni obboleessa isaa gufachiisus jannata hin argatu jechuudha. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf qooda obboleessa keenya gufachiisnee qillillee sanatti ibidda bara baraa sanatti gadi darbatamnu maal jedhaa kutaa sana keessatti raammoon achi keessaa hin du'u hin dhumu jedha. Raammoon achi keessaa maal hin ta'u hin dhumu jedha. Indu'uusii jedha bara baraanii achuma keessa jiraata. Kanaaf qooda sana isa foon keenya faayidaa foon keenyaaf jennee nama kana biraa gufachiisnee ofii keenyaafis bannee nama sanas balleessinu isa foon keenya sana ofitti hir'isnee mootummaa waaqayyoo galuutu irraa filatamaadha jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoos. Galanni waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf foon keenyatti hir'isnee isa dhimma lubbuu keenyaaf jiraachuu qabna jechuudha. Walumaa galatti galanni waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Walumaa galatti nama gufachiisurraa of eeggadhu. Faayidaa foon keetiif jettee lubbuu kee hin balleessini, lubbuu namaas hin balleessin kan jedhudha jechuudha. Cuunfaanni yaada kooti. Galanni waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. YouTube chaanalii koo subscribe gochuudhaan maatii koo naaf ta'a. Like comment gochuudhaan na jajjabeessaa. Share gochuun immoo obboloota keessan qaqqabsiisaa. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Deebinee amma wal arginutti ayyaana waaqayyoo keessatti naaf eeggamaa. Sinan jaalladha, sinan kabaja. Eebbifamaa. Shaaloom.